Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabeenyaa fi Qur'aana gurbaa tokkootu ture. Gurbaan kun nama akkaan qabeenya qabu ture. Inni kun garuu qabeenya qabaachuudhaa wajjin ilmaan tokkollee hin qabu. Yeroo kana halkan takka hojjettoota qe'eesaa keessa hojjetan hundaa walitti qabee hiraata wajjin nyaatee yeroo hiraata raawwatan booda isaan hunda filannoo dhiyeesseef. Filannoon kun maali jennaan Qur'aanaa fi maallaqa wal bira kaayee isaan hunda dura tokko tokkotti kaayeeti namutu wanta das isa jee wanta isa tole mara xadhaa qaanfiidhaan maletti je'een. Namni inni irraa eegale namticha hulaa eeguu zabanyaa irraa eegale. Mee waan si tole mara xadhuu jeen. Kana gurbaan zabanyaa kuni ani silaa Qur'aana niin mara xadhaa garuutu qara'uu hin beekuu jeen. Kanaaf maallaqaatu naa wayya je'ee maallaqa fudhate. Yeroo kana namticha ooyiruu bishaan obaasu biqiltuu fi kana obaasu isa kanaan atis mee waan feete mara xadhuu jeen. Kana inni kun maal jee ani jaartii xiyyaatu narraa dhukkubu jiraa. Kanaaf isii tana wallaanuudhaaf maallaqattiin haajama waan hin ta'eef maallaqaan furadhaa jee. Yeroo kana namticha nyaata godhuun atis wanta sitti tole mee mara xadhuu jee. Kana namtichi nyaata godhu kun maal jee ani silaa Qur'aana niin fadhaa qara'uu isiniin jaaladhaa jee. Garuutu hojiin tiyya hedduu waan taateef yeroon qara'uu hin qabu tanaaf maallaqaan furadhaa je'ee maallaqa fudhatee jechuun innis. Yeroo kana taraan mucaa dardaraa tokko kan re'ee isaa eegu taraan isa geesse. Maal jeen abbaan qabeenyaa kuni ani shakkii takkan qabu jeen akkuma isaan kun maallaqa maraxatanitti atillee maallaqa maraxattaa jechuu shakkii takkan qabu jennaan. Maaliif kophee fi wantoota uffata ittiin bitattu wanta nyaata ittiin bitattu hin qabdu waan taateef maallaqatti siitu isaanirra miskiinaa itti haajamaa jeen. Mucaan kun maal jeeni dhugaa jettee jeen. Kophee bitachuun kiyya ni ulfaata dhugaa yoo maallaqa baachuu baadhe. Nyaata bitee ummaatii wajjin nyaachuun ni ulfaataa jeen. Garuu akkasii wajji Qur'aana maraxadhaa jeen. Maaliif jennaan ummaan tiyya jechi Qur'aana keessa jiru tokkichisaa qabeenya fadhee ol qabeenyi fadhee isatti hin qixxaa'u. Akkasuma mi'aan dhandhambiin Qur'aanaa mi'aa hundaa ol isaatu mi'aawaa naan jettee kanaaf Qur'aana fudhadhaa jeen. Yerooniif Qur'aana fudhatee Qur'aana kana fuudhee banu waraqaa lama keessatti arge. Waraqaan takka maal jetti maal qabdi? Qabeenya silaa jirri kaan fudhate san dachaa 10 ka deebi'utu achirra jira. Allahu akbar. Waraqaa lamadaa yerooniif banu maaltu jira jira? Ani ilmaan hin qabu yerooniin an du'e qabeenya kiyya kana si dhaalaa jechuutu keessa jira. Allahu akbar. Yeroo kana abbaan qabeenyaa kun maal jee namtichi herreggii isaa rabbii isaatii herreggii rabbii isaatti herregu tolfate rabbiin kajeellaa isaa hin deebisu jee jechuu abbaan qabeenyaa kun. Allahu akbar. Kanaaf innaa fi atis waan maraxannu mee haalallu. Kanaaf hamma seenaa dhuftuun walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.